Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Yeroo mul'ata akkam jirtu. Obboleettii keenya seenaa abbaa koo jedhu YouTube'n ishee jechuudha. Gaaffii tokko hanga 10tti na gaafattee turte. Komentii jalatti jechuudha yeroo darbe jechuudha. Yaada qabdanii akkasuma immoo gaaffii qabdan na gaafachuu dandeessu. Ofii koo qofaan isin gaafadha miti isinirraallee gaaffii nan barbaada jedheen ture. Obboleettiin kun waaqayyo ishee eebbisu. Gaaffii tokko hanga 10tti dhugaaf sobaanis filannootiinis bakka duwwaatiinis na qooddee na gaafattee turte jechuudha. Isheen garuu komentii jalatti akkan deebisuufidha yaadni ishee. Haa ta'u malee ani immoo komentii irratti osoo hin taane viidiyootiin jechuudha isinuma wajjiniin argadhees dhabees hojjechuun barbaada jechuudha. Namni gaafa waa tokko hojjetu hunda beekee miti. Isa kaanirraa barachaa, isa kaan barsiisaa, itti jabaataa, isa beekurraa waa hubachaa. Kan tokko beeku tokko hin beeku jechuudha. Kanaaf macaafni qulqulluun immoo akkama beektanii akka addunyaa kanaattis ta'u akka beekamtii kamittiyyuu bulee ka'ee haareffama malee kana beekadhamee waan bira darbamu miti jechuudha. Kanaaf obboleettii keenya seenaa abbaa koo ka jedhudha YouTube ishee jala galee gaafan ilaalu. Haa ta'u malee waaqayyo isaa eebbisu gaaffii kee kana sii deebisuuf jechuudha. Bilbila biraa na barbaachisa. Komentii kee dubbisaa akkasuma immoo viidiyoo waraabbachaa jechuudha. Akkuma beekanu hiriyoonni koo warri natti dhiyaatan beeku. Bilbilli koo tokko asumaan bishaan na jalaa bu'ee jira jechuudha. Hojii dhaabee jira. Bilbila biraa na barbaachisa. Kanaaf komentii kee ol kaawwadheetan jira. Waaqayyo na gargaare. Viidiyootiin nasiif deebisa asumarratti siin jedha obboleettii keenya waaqayyo isaa eebbisu. Namni tokko gaafa hojjetu hojii tokko hunda beekee otoo hin taane isuma hojjetu sanarraayyuu jechuudha. Yaada namaa gaafa ilaalu barachaa adeemaa jechuudha. Kanaaf wal jajjabeessuun gaariidha. Dubbii waaqayyo immoo bulee ka'ee haaraadha waanta ta'eef kallattii afuurri waaqayyo nama ibseen kan hojii waaqayyo hojjetamu maaliif kennichi garaagara garuu afuurichi tokkuma. Kanaaf obboloota koo waaqayyo isinaa eebbisu kallattiimaa gara gaaffii deebii keenyatti darbina. Waaqayyo isinaa eebbisu laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessa. Akkas jedha gaaffiin kuni ayyaanaa fi humnaan guutamee kan ture dhagaadhaan rukkutanii kan ajjeesanii duuka buutuun gooftaa Yesuus eenyudha? Ayyaanaa fi humnaan guutamee kan ture dhagaadhaan rukkutanii kan ajjeesanii duuka buutuun gooftaa Yesuus eenyudha jedha. A. Isxifaanos B. Indiriyaas C. Filiiphoos D. Ishmaa'eel. Deebii sirrii A. Isxifaanos. Hojii ergamoota boqonnaa 6 irraa argattu. Gaaffiin itti aanu akkasidha. Warri Gibxii yeroo Yoosef du'e guyyaa meeqa isaaf bu'an? Warri Gibxii yeroo Yoosef du'e guyyaa meeqa isaaf bu'an? A. Guyyaa 70 B. Guyyaa 40 C. Guyyaa 30 D. Guyyaa 80. Deebii sirrii A. Guyyaa 70. Seera uumamaa boqonnaa 50 lakkoofsa 3 irraa argattu. Fara'oon jechuun maal jechuudha? Yeroo darbe bakka duwwaa isiniif kaa'een ture. Gaaffii uumaarratti jechuudha. Viidiyoo yeroo darbe irratti uumaarratti Fara'oon jechuun maal jechuudha ka jedhu gaaffii kana isin gaafadhe bakka duwwaa isinii kaa'een ture. Baay'een keessan irratti hirmaanne. Fara'oon jechuun maal jechuudha isa jedhuuf A. Addeessa B. Aduu C. Urjii D. Lafa jedha. Deebii sirrii B. Aduu. Gaaffiin itti aanu akkasidha. Bara Fara'oon Gibxi irratti inni bu'e. Bara Fara'oon Gibxi irratti inni bu'e dheekkamsi dhumaa maal ture?
A du'a ijoollee hangafootaa. B fattee. C bishaan dhiigatti jijjiiru. D dukkanaa'uu guyyaa jedha. Deebii sirrii dha'ichi kurnaffaan yookaan dheekkamsi dhumaa jechuudha. Maalidha? A du'a ijoollee hangafootaa. Seera ba'uu 11 ofirraa argattu. Gaaffiin itti aanu akkasidha. Gosa ijoollee Israa'el 12 keessaa akka yeeyyii waan qabee ciru kan jedhame eenyudha? Gosa ijoollee Israa'el 12 keessaa akka yeeyyii waan qabee ciru kan jedhame eenyudha jedha. A Daan. B Biniyaan. C Niftaalem. D Rubeen. Deebii sirrii B Biniyaam. Uumama 39:27 argattu. Gaaffiin itti aanu Museen Kana'aan akka basaasan gaaddota meeqa erge? Museen Kana'aaniin akka basaasanii gaaddota meeqa ergee jedha. A 10 B 12 C 2 D 40. Museen Kana'aaniin akka basaasanii gaaddota meeqa erge isa jedhuuf deebii sirriin B 12. Kunoo seera lakkoofsa 13 tokkorraa argattu. Gaaffiin itti aanu akkasidha. Waaqayyoon kadhachuu isaatiif gara boolla leencaatti kan darbatame eenyudha? Waaqayyoon kadhachuu isaatiif gara boolla leencaatti kan darbatame eenyudha? A Daani'el. B Biniyaam. C Mishiyaaq. D Abdinigo. Deebii sirrii A Daani'el. Macaafa Daani'el 6:16 argattu. Gaaffiin itti aanu akkasidha. Ilmi Yoosef inni hangafaa eenyudha? Ilmi Yoosef inni hangafaa eenyudha? A Efreem. B Minaasee. C Herdos. D Hama. Deebii sirrii ilmi Yoosef inni hangafaa Minaasee. Uumama 48 guutuu isaa yoo dubbifattanii hin argattu jechuudha. Gaaffiin itti aanu akkasidha. Phaawulos hidhamee yeroo Ixaaliyaa deemu markaba keessa nama meeqatu ture? Phaawulos hidhamee yeroo Ixaaliyaa deemu markaba keessa nama meeqatu ture? A 300. B 154. C 276. D 120. Deebii sirrii C 276. Hojii ergamootaa boqonnaa 27:37 irraa argattu. Gaaffiin itti aanu akkasidha. Gooftaa Yesuus eenyu illee gooftonni lamaaf hojjechuu hin danda'u inni jedhe gooftaa eenyuuf eenyudha? Gooftaa Yesuus eenyullee gooftonni lamaaf hojjechuu hin danda'u inni jedhe gooftaa eenyuuf eenyudha? A namaaf seexana. B waaqayyoo fi horii. C waldaa fi biyya lafaa. D biyya lafaa fi mootii. Deebii sirrii B waaqayyoo fi horii. Wangeela Maatewos 6:24 irraa argattu. Gaaffiin itti aanu akkasidha. Haati Saamu'eel maqaan ishee eenyudha? Haati Saamu'eel maqaan ishee eenyudha? A Liyaa. B Raahel.
Caa Finiinaa. Daa Haannaa. Deebii sirrii Daa Haannaa. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 1 guutuu isaa gadi 20 argachuu dandeessu. Gaaffiin itti aanu akkasidha. Mataan Yohaannis Cuuphaa kutamee akka dhufu kan godhe eenyudha? Mataan Yohaannis Cuuphaa kutamee akka dhufu kan godhe eenyudha? A. Haannaa. B. Soosiinaa. C. Saaraa. D. Heroodiyaa. Deebii sirrii D. Heroodiyaa. Wangeela Maarqos 6:24-27 argattu.